Sududumaan gara ergaa kootti yoon seenu akkuma beekamu dhiyeenya kana kibba baha Oromiyaa godina Arsii Lixaa Aanaa Abbaa magaalaa Abbaatti jala bultii eebla 15 gaafa eebla 14ti. Anaaf akka carraatee miseensa maatii kootii haa ta'an iyyuu malee addatti Oromoon galee Oromiyaa hunda keessa guyyaadhaa dhumaa jira. Tarii kan adda godhu maali ummata kana sababa tokkoon alatti erga rashananii booda magaalaa Abbaatti fuudhanii muraasa ganda Wosha jedhamutti geessanii muraasa immoo ganda Bubbisaa jedhutti kan isaan darbatanii reeffa akka jaarmiyaatittis kanaan dura ibsatti baafneerra. Namootni muraasni dhabaman du'ee jira isaaniin barre amma guyyaa har'aati kan barre jechuudha. Walumaa galatti namoonni gaafsan rashanaman lakkoofsaan namoota 9 hundi isaaniitu hanga ammaa reeffi isaanii guyyaa 5 wal faanaa darbamanii hin awwaalamne. Maatiin keenya immoo akka reeffichaan awwaallee akka reeffa fudhataniin awwaallee fini doorsisu waraanni agammaatu ganda marsee jira. Dargaggoonni warroonni humna qaban kun ari'amanii naannoo baqataniiru. Kan amma naannoo jiru jaarroliidha. Jaarroliin ammoo jaarrolii biyyaatti abbootii amantaatti abbootii gadaa naannoo jirutti nama ergatanii himbochifnullee reeffuma keenya nuuf kennaa ni awwaalanna jedhannaan sanis dhoowwatanii bira taa'u jechuudha. Tarii wanni adda isa taasisu ammarra hedduu naannolee biraatti reeffa mana hidhaa keessaa baasanii nama ajjeesanii waraabessa nyaachisu. Kan ammoo kan adda isa taasisu reefficha milishatu eegaa jechuudha. Roorroodha kuni roorroo ulfaataadha. I don't know hin beeku akkamitti akka ibsu hin beeku. Garuu ergaan guddaan ani dabarfachuu barbaade wanni amma dirqamee gara nas bahee fi ummata sagalee dhabe kanaaf haguma dandeenyu Oromoon sagalee haa ta'u fi waan bira haafu akkuma maatiin keenya dhaammatanii himboonnus himbochifnus reeffuma qofa nuu kennaanii awwaalannaa jedhame kanamatu dhoowwatame amma. Taateen kun waan akkasii seenaadhaan kan dhageenye bara dargii ta'aa ture. Bara dargii ammoo kan isaan godhaa turani namoota qaamaan barbaadan sanidha kan isaan fudhanii ummata fuulduratti rashananii jedhan. Inni kun ammoo sababa namoota biraa barbaadaniif maatii isaanii maatii waa keessaa iyyuu hin jirre fuudhanii rashanuu jechuudha. Rashananii ammoo yoo maatiifis kennanii maatiilleen akka awwaalatu gochuu dadhabanii ofii isaaniitiyyuu maaf hin awwaalle. Isa kana akkamitti akka ibsu I don't know hin beeku. Namni nama akka isaa ajjeesee dhimmuma kamiif waa ajjeesee akkamitti reeffa bira taa'a? Waay maali hammeenyi sadarkaa kana? Ammoo namoonni kana godhan diina alagaa alaa dhufanii miti. Ilaalcha siyaasaatiin garaagarummaa qabna malee dhiigaan tokko walirraa dhalanne wal keessaa baane. Warri ammoo maatii kana ajjeesee bira taa'aa jiru warrootuma waliin dhalanne waliin guddanne maatiinuma ummatuma hawaasuma tokko. Isa kana keessatti warra peacemakers jedhaman abbootiin gadaa jaarroliin biyyaa hawaasa keessan kanneen dhageettii fi beekamtii qabdan isin warri cheerchii keessa teessan warri galma keessa teessan warri masgiida keessa teessan nagaya biyya kanaa barbaanna warri jettan
nama akka keessanii maatii guutuudhaan akkas rashaname awwaalcha dhoowwamee bira taa'u reefu mallee maaf hin kennineef? waan biraa isin hin gaafanne hin boonnu jedhe waatiin keenya hin boonnullee hin boochifnullee reefu manuu keenyaan ni awwaalannaa jedhan isuma maaf dhoowwatama? Oromoon baduu jirtii baddu galuu jirtii galtuu waa himuu jirtii jedhanii warri amma aangoo polotikaa afaan qawweetiin dhuunfatee afaan qawweetiin irra taa'u kun haalli amma jiru kun ni jijjiirama. Jijjiiramni tokko yoo dhufe boru ammoo hundumti keenya uguruun dhayin waluma keessa jiraanna. Boru maal himtu? Yoo xiqqaate nama ajjeeftan kana reeffa isaa maaf hin kennine awwaalatanii? Maaloo warri sagalee qabdan sagalee kana biraan ga'a. Bulchaa Onaa Daabbaa obbo Kamaalaa Jitolaatiin biraan ga'a. Kamaalaa Jitolaa kanaan duras rakkoo naannoo sanii dhalate bilbilee dubbisee ture akka sagalee bilisummaa Oromootti waliin haasa'een ture. Uummanni naannoo sanii eenyummaa isaatiif sababa ijoolleen isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessa turaniif sababa ijoolleen isaanii ilaalcha siyaasaa biraa qabaataniif mana ummataa jumlaan guba, mana ummataa jumlaan gubsiisa, qabeenya ummataa jumlaan barbadeessa. Ijoolleen kun amma durbittiin kan koo isheen amma Ruqiyyaa Sadee jedhamtu kun haadha ijoollee jahaati. Si'a darbe mana torbarraa guban obboleessa ishee waliin ijoollee isii fudhattee magaalaa Daabbaatti maatii kiyya biratti galte. Faana dhaanii dheengadda maatii keenya waliin ijoollee obboloota keenya waliin qabanii rashananii jechuudha. Maaliif kun? Har'a tarii aangoon polotikaa dhuunfatan kun ni darba. Dhaloonni ammoo waan hojjetame kana cufa galmeessaa jira. Seenaan ammoo kana hunda dagatu ni galmeessa. Nabeeka qaamaanis wal beena biraan nagaa Kamaalaa Jitolaa bulchaa Onaa Daabbaa biraan ga'a. Dhiisii waan biraa si gaafataa hin jiru maatiin keenya dhiisii. Please dhiisii. Anis akka maatii keenyaatti wanni si gaafadhu hin boonnu hin boochifnu reeffa qofa nuu kennine awwaalanna. Biraan ga'anu. Hagammaa guyyaa shanaffaa laakkaa jira reeffi tortoree achitti reeffuma qofa akka awwaalannuudha amma kan barbaannu nuti. Waan biraa salphina akka walootti keessa jiru Oromoon waloodhaan salphina guddaa keessa jirra. Salphina keessa jirru akkamitti keessaa baana si jedhu isa Oromoof dhiisa. Inumayyuu haalli amma isaan itti jiran kun haalli isaan isin itti jirtan kun obbo Kamaal fa'aa itti jiran bulchaan gandaa Qoomaa obbo Muhammad Muusaa Haji Muusaa fa'aa itti jiran ummanni kun xiiqiidhaan hammeenya biraa keessa seenee rakkoo biraa akka dhalchuuf sochii akkasii godhaa jiran malee homaa sababa ijoolleen biraa bakka bira jirtu sababa ijoolleen biraa ammoo ilaalcha siyaasaa biraa keessa jiraniif ummata qulqulluu waa keessaa hin qabne qonnaan bultoota horsiisee bultaatu ummata miskiina barattoota walitti qabdanii rashantan kana jijjiiramni isin argattan tokkollee hin jiru furmaanni isin fiddan tokkollee hin jiru inumayyuu rakkoo ulfaataatti nu geessaa jirtu. Kanaaf warri ani abbaa amantaati, ani jaarsa biyyaati, ani abbaa gadaati jettee qeesan keessa deemtu waan biraas hin kadhannu dhaqii Kamaaliin irraa reeffuma kana nuu fuudhaan awwaalanna. Sagalee kana share gochuudhaan biraan nagaa fayyaa ta'a ulfaadha.